الماكية فالمتا بيقوتا كوجنجبي أبي لال بابا أبو لال بابا Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoonni keenyaa adhallee qophii biraa qabannee yaannee jirra. Akkan waliin bashannantanii fi akkan waliin zanaa haa jettan asumaan isin beeksif. Itti aansuun immoo wanti adda dubbachuu barbaade keessa isa tokko. Keessattus waan garaa nama nyaatu qaba. Waan garaa nama nyaatus waan namatti dhagaamu keessallee isa tokkodha. Wanti an dubbachuu barbaade waa'ee weellistoota ilaalchiseeti. Weellistoonni Oromoo yeroo ammaa kana haala gaariirra jiranii waan namatti tolu keessaa hundi isaaniitu wanti isaan deeggaranii fi akkaataan isaanillee waan nama gammachiisu akkuma waliigalaatiittu. Isa keessaa immoo wanni an adda dubbachuu barbaade waa'ee weellisaa Qamar Yuusuf. Waa'ee weellisaa Qamar Yuusuf kana namni hedduu qeequu jalqabdan. Qamar Yuusuf jechuun Oromoof nama iddoo guddaa qabudha. Ammas taanan durillee Qamar Yuusuf beekamaadhas nama Oromoof immoo bakka guddaa qabu keessaa isa tokkodha. Namni Qamar qeeyxan yoomis taanan isiniin guuttu abadan isiniin guuttu. Maaliif hojjettan Qamar Yuusuf kun yoo kaleessa teediin isin irratti sirbee yoo kaleessa teediin gadi isin tufaa deemu san yoo teediin kaleessa waan namni isiniin hin jenne isiniin jedhaa ture san Qamar namni deebii kana teedii deebisaa ture. Sirba weelloo isaa keessatti Qamar Yuusuf yoo kaleessa teediin waan hin taane waan Oromoon hin jenne jedhaa ture san nama dura dhaabbateetiin deebisan deebisaa fi ture. Yoo inni Mililikii nutti jajaa ture san Mililik bineensa namni jedheen Qamar Yuusuf. Qamar Yuusuf nama Oromoo biratti gahee olaanaa qaba. Akkasumas weellisaa keessallee beekamaa weellisaan yeroo jalqabaatiif Oromoonni jaalatan Ali Birratti aanee namni beekamaan Qamar Yuusuf. Nu hundis wal beena haalan. Qamar Yuusuf immoo nama Oromummaaf waa hedduu yaadaa ture. Yaani injiraami namni tokko immoo yeroo kana keessa yoo abbaa qabeenyaatiin yookiin waan tokkoon xiqqeeshoo walitti gufuu ta'ee jedhe immoo jibbamuu hin qabu. Namni Qamar Yuusuf arrabsitu. Namni Qamar Yuusuf qeequ yoomis bakka hin qabu. Dhugaa jiru sitti hima. Yookiin amma weellistoota ammaa kanneen ilaalteetiin feffeegutti namni Qamar tuquu deemtu kun bakka hin qabdu. Nama Oromoof bakka gahee guddaa qabu. Maaliif hin tunne kaaka weellisaa Abuu Zallaqaa fa'a ka uummata Abashaa wajji daaraa dhiitu. Maaliif himmee kun himaa hin tuqamne? Waan sirba yookiin waan bashannana waan sii baasisee fakkaate Abuu Zallaqaa. Ilmaan Mililik jala fiffiigee ka jedhu hin tuyne Qamar Yuusuf tuquun keessani xiqqeeshoo natti ulfaatee jira. Namni Qamar qeequu barbaadan Qamar Oromoo biratti bakka ol aanaa qaba. Oromoof immoo jaalatama. Akkasi Qamar Yuusuf beekamaadha. Namni kamiinillee ni beeka weellisaa Qamar Yuusuf nama waa'ee aadaa Oromoo tana keessatti illee nama sirbaa ture. Sirboota aadaallee ka haganan jedhamu ka beekamtii Oromoo ittiin qabu. Oromoo yeroo duraanii keessa yoo cidhas fudhattu sirba Qamar Yuusuf nama dhageeffataa ture namni hedduullee beekuu dandeetta. Qamar Yuusuf abbaa qabeenyaa yookiin Dinquu Dayyaasaa hojii yoo labe maal karaa jalaatiin akkana yoo jettaniin Qamar Mililikii bitamee Qamar mootummaa bitamee Qamar akkas ta'ee haga olola meedaa keessa akka wadala harree iyyaa deemtu. Lakki namni Qamar Yuusuf jetteetiin akka wadala harree iyyaa deemtu dhiisi. Beekamtii yookiin Qamar Yuusufii wali dhiyeenya yoo qabaatte bilbiltee fi wanti kun waan ta'uu qabu miti ati Oromoodha. Isaan lachuu haati tokkos abbaan tokko Dinquu Dayyaasaa wajjin Qamariin garaagarummaan qaba. Ilmaan Oromoo takkama jechuudha. Boorana Barreentu tokkuma. Gin
namni Qamar Yuusufiin akka waan tokkootti ilaalu akka bifa tokkotti namni fudhatu yaa bada huddeella nama walitti hin buusin jidduu namaa deemtee qeeqan taane jidduu namaa deemtee gufuun godhin weellistoonni Oromoo hundi tuqaan qaban dheengadda sababa kanaatiin namoonni hedduu Haacaaluun hin bitamee Haacaaluun akkas ta'ee jedhaa turtanii OMN irratti bayeetiin Haacaaluun akkamitti akka haase hundi keenya miidiyaanillee yaani mana keessanillee dhageeffattanillee kam akkanaati Qamar Yuusuf tuqaan qabu namni tokko kalaas taajira tokko yoo dhabe bitame jechuudha yaa wadalaarree meedatti iyyi malee sababan taanen Oromoo walitti buuftee iyyuuf hin fiigin Qamar Yuusuf gahee ol'aanaa qaba nama likkii itti himi bakka namni yeroo umurii isaatti waa hedduu dalagee jira akkamitti isin boonse namoota hedduu namni Qamar Yuusufiin boonaa turtan adhawa maaltu gaaza isinitti focaasee akkana godhattan Qamar Yuusuf wanti irraa bades hin jiru malkis taanaan burtukaana fakkaata no nama araba fuudhee bara Qamar Yuusuf ennaa warri Qamar Yuusuf qeequu barbaadan feetan karaa jalaatiin naa kootta haale wassaalan kana fakkaata isiniin jedha sirba Qamar Yuusuf kanaan akka itti bu'aartan akka itti bashannantan sirba kanaan bashannanaati هي تعتبرو كما مو مزمل كان قريت له هي واقوتو عبد الله غنمو هي بارو تمسا هي نموكلتو كان جارب غدا هيورين يوسيد غيسو babureen loo'ee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ililbee dhageessa Kambaataa dubbadhu Walaayitaa dubbadhu Hadiyaa dubbadhu Sidaamaa dubbadhu madaa garaa keessaa Harari dubbadhu Guraagee dubbadhu Orkobbaa dubbadhu Somaalee dubbadhu madaa garaa keessaa Ilma namaa jechuun maalii kaan isaa Yoonaa sun qabaannee xiqqoonnee keessaa Eessaan narraa rafaa Eessaan narraa ciisaa Harrallee ilmi isaa nurratti dhiichisaa Addunyaa naa beektu seenaa naa dubbattu Hitlerii Afrikaa Hinilik bineensaa Nada chuni male Minilik namami Farudan intole Indagane Inirafane Sina guyagale Harmamura anule Lafe jalakotule Jalatana gaya kabaja olota sina bolsa gabu itita umat
jette leenci yoom taphata calaan koo caliidha dubbateen dhaga'ee aannoleen owwaate sagaleen ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo gaarayyuu ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo gaarayyuu ol ka'ee. Iya dabarsa, iya Namsa dabarsa, Kebroon fitaa dirma Iddaan buqqaasa Sabni cunqurfame Ka'aa walii tumsa Ka'aa walii tumsa Ka'aa walii tumsa Soo kannessa naata chuuni malee minilik namami faaruudhaan hin tolle hin daganne hin irraanfanne seenaa guyyaa galee harma muraa aannulee lafee jala qotuulee. Walleedha farfatte yaadannoo nu jabsa sidaatti qoratte obsine irra tarraan wallaalaaf fudhatte ibiddaan taphata hubatte yoongarte calaan koo caliidha dubbateen dhaga'ee aannoleen owwaate sagaleen ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo gaarayyuu ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo gaarayyuu ol ka'ee. Iya dabarsa, iya Namsa dabarsa, Kebroon fitaa dirma Iddaan buqqaasa Sabni cunqurfame Ka'aa walii tumsa Iya dabarsa, iya Namsa dabarsa, Kebroon fitaa dirma Iddaan buqqaasa Sabni cunqurfame Ka'aa walii tumsa Iya dabarsa, iya Namsa dabarsa, Kebroon fitaa dirma Iddaan buqqaasa Sabni cunqurfame Ka'aa walii tumsa. Akkas walitti deebine an ka jedhu yaa Oromooti takka keessa wanti an isin gaafadhu namni tokko yoo wal lole nama biraattu araarsaa namni tokko yoo wal lole Oromoon nama beekaa hedduu qabdi Oromoon beektota hedduu qabdi abbaa gadaa qabdi jaarsa biyyaa qabdi lakkaayameen dhumu beektonni isaanii maal yoo tokko balleesse yoo tokko araarse aga social media irratti ol baatee iyyitee ebalu maqaa balleessitee ebalu kanaa wallole akkas ta'e bichaa ka'oof namni tokko dogongora xiqqoo yoo dubbate Facebook irratti yookiin ol darbiteetiin hin duubaa ka itti iyyitu ta'uun qabu jaarsotii biyyaa qabu abbootii gadaa qabu maali ka abashaan duuban sibiila feerroo isinitti keetteetiin laal duubaa akkanatti isinin micciirtu abashaa dadhabnee jirra waa'ee abashaa kana Oromootiyya waa'ee abashaa kana achitti lafa kaaya ofii keenya nuti olaa qabannu na beekaa keenya immoo wallaalaa keenyas haa gorfannu hanga beenyu seenaa namaa kaleessaa seenaa nama kaleessaa guddaa seenaa guddoo nama kaleessa Oromoof bakka qabu duubatti deebisanii yoo duuban udaan buusisiisan likkiin dhufu hayyoota meeqa jira Oromoo keessa beektota meeqatu jira lakki wal arrabsuun
wal qeequun wal jeequun tuffannee adiisuu qabna nu abashaa harka of keessa seensifneeti yookiin buddeenuma keenya nyaatte nu wajjin duubaa harka dhaanaa fuulduraan nama keenya walitti buusaa akka ooftu kan ofirraa haadhiifnu isiniin jedha. Anis hanga beekuun isinitti himu. Itti aansee immoo Qamar Yusuf nama Oromoof bakka qabu, nama gahee guddaa qabu, nama beekamaadha, hayyuudha. Weellisaa Oromoo hunda keessaa nama bakka qabu. Kaleessa Qamar Yusuf fi Ali Birraa malee qabna weellistoota bebbeekamoo sirbaa turan. Waa'ee Oromummaa tanaaf cinqamaa turan. Yaani kan amma dhalata ammaa dakaalaa waliyaa'e kana laaltaniitiin nama qeequu jeequllee hin deemina. Yookiin nama tokko wajjin Qamaroo dhabeef afa baniin afaan banteen fiigin. Tuttuqqaa Habashaatiin wal beeynee wal gorfannee wal kabanyee jiraachuun dirqama keenya. Ilmaan Oromoo jaalatti jibbiteellee hedduu jira beekan keenya. Ay beekan ka araarsu ka waa'ee kanaa keessa beeku ka haalatti gadi bu'ee quba qabu hedduu jira. Maaliif garuu willoon hundi willoo olii gad fiidu sun lash of godhii siin jedhaan dhaamsi biyya kanumaa haala wassala. Thank you sir. Hiyya waaqoo guutu Abdullaa Ganamo biyya baaruu tumsaa biyya namoo keeltu kan jaarraa bagadaa hayyureen yuusee dhageessa.